mata dureen haasaa keenya kan guyyaadha wal fakkeenya islaamummaa fi kiristiyaanummaa jedha. Similarities between Islam and Christianity. What's the Christianity? Kiristaana jechuun maal jechuun? Islaama jechuun maal? Hariiroon gidduu islaamummaa fi kiristaanummaa jiru maali? Alhamdulillah wassalatu wassalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In Hebrew language, Shalom Alaikum. Shalom Alaikum in Hebrew language. Afaan Ibruutti Iyyasuus alayhi salaam nageenya Rabbii isarraa jiraatu ummata Israa'eliiti waan jedhe Shalom Alaikum. Kana jechuun nageenya Rabbii isinirratti haa jiraatu jedheen. Isaan walakkaa dhaabatee Wangeela Maarqos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti Shalom Alaikum jedhe. Kana jechuun nageenya Rabbii isinirratti haa jiraatu. Eenyuun jedhe? Ummata Israa'eliitiin jedhe. Afaan kamiin? Afaan Ibruutiin. Shalom Alaikum. Shalom Alaikum means Assalamu Alaikum. Afaan Arabat Assalamu Alaikum. Yesuus illee Shalom Alaikum wayta jedhu Assalamu Alaikum jechuu isaati. Kana jechuun nageenyi Rabbii isinirratti haa jiraatu jedheen. Yoo kana jedhu Yesuus nageenyi kiyya isinirratti haa jiraatu hin jenne. Maal jedhe garuu nageenyi Rabbii isinirratti haa jiraatu jedhe. Kanaaf nuti muslimtoonni Assalamu Alaikum waliin jechaa jiraanna. Namni Awurooppaa jiraatus ka Ameerikaa, Saawus Ameerikaa akkasumas Afrikaa, Eeshiyaa fi biyyoota addunyaa hunda keessa jiraatu maal jedha? Assalamu Alaikum. Nageenyi Rabbii isinirratti haa jiraatu jedhan. Yahudanni ergama Rabbii akka waan nagaya irratti qaraanii fakkeessanii Salaamu Alaikum jechaanii turan. Hiikni isaa duuti sirra haa jiraattu jedhaniin. Ergamaan Rabbi illee waan jedhaniin wa Alaikum isinirratti illee duuti haa jiraattu jedhaniin. Isaantu salaamtaa fakkeessee Salaamu Alaikum jedhaniin. Duuti sirratti haa jiraattu jennaan ergamaan Rabbi nabiyyiin goolabiinsaa urjiin addunyaa kana goobanni dacheedha. Nabiyyii goolabiinsaa kan ta'an wa Alaikum isinirrattis haa jiraatu jedhaniin. Kanaafuu nuti salaamtaa isa sirrii ta'e Assalaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jenna. Ammas irra deebiidhaan Assalaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isinin jedha. Maasha Allah haalan gaarii. Inni kun salaamtaa islaamaati. Mata dureen haasaa keenya kan guyyaadha wal fakkeenya islaamummaa fi kiristiyaanummaa jedha. Similarities between Islam and Christianity. What's the Christianity? Kiristaana jechuun maal jechuun? Islaama jechuun maal? Hariiroon gidduu islaamummaa fi kiristaanummaa jiru maali? garaagarummaan gidduu gara lamaanii jiru maal? Wal simatu moo wal himatu? Islam and Christianity compatible or incompatible? Islaamummaa fi kiristaanummaan wal simatu moo wal himatu kan jedhu ilaalla. Haasaa kootti osoo hin seeniin duratti ummanni addunyaa kana keessa Nabi Aadam irraa jaarraa Nabi Aadam irraa hanga jaarraa irratti kan ergamaan yookaan nabiyyiin ittiin ergamin hin jiru. Dhimma kana ilaalchisee Rabbiin Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Faatir suuraa 35 ayata 24 irratti wa in min ummatin illaa khalaa fiihaa nadhiir. Ummanni tokkolleen kan isaan keessatti akeekkachiisaan hin ergamin hin jiru jedha. Ummanni as dura jaarraalee dheeraadhaaf jiraachaa turan ergamaa argatanii jiran. Inni sun maal jedhama? Prophet. Afaan Ingiliffaatiin prophet jennaan. Afaan Amaariffaatiin maliktanya. Ergamaa jechuudha.
ummanni as dura dabran aadam irraa eegalee hanga jaarraa amma keessa jiraannutti kan ergamaan isaanitti hin ergamin hin jiru. Ergamtoonni muraasa ta'an quraana keessatti maqaan isaanii eeramee jira. Akkasuma baayibilii keessatti illee eeramee jira. Jechi baayibilii jedhu jecha afaan Giriik baayibiliyoon jedhamu irraa dagaage. Jecha afaan Giriik achirraa fudhame baayibil jedhame. Baayibil inni jedhamu kitaaba lama of keessaa qaba. Baayibil afaan Amaariffaatiin matsaaf qidduusii yookaan macaafa qulqulluu kan jedhamu kun kitaaba lama of keessaa qaba. Old Testament and New Testament. Waadaa moofaa fi isa haarawa jedhamu. Waadaa moofaa kan jedhamu kitaaba hedduu of keessaa qaba. Al-Ahad Al-Qadiim kitaaba waadaa moofaa jedhamu Old Testament kitaaba jedhamu kana kan itti amanee jiru Yahudoota. Amantaan isaanii Judaism. Amantaa Yahudummaa jedhama. Kitaabni isaan itti amanan tokko waadaa moofaa. Lammaffaan kitaaba At-Talmud jedhamudha. Warri kiristaanas kitaaba waadaa moofaa fi waadaa haarawatti amanu. Qabiyyeen kitaaba kanaa kitaaba lama of keessaa qaba. Waadaa isa moofaa isa haarawa. Inni moofaan afaan Hibruu yookaan Ebraayistii isa jedhamuun kan barreeffamedha. Waadaa moofaa keessaa kitaaba Museetu jira. Kitaabni Museedhaaf kenname sun naamuus yookaan seera jedhama. Seerri sun bakka shanitti qoodame. Sana keessaa tokko seera ba'uu, seera uumamaa, seera liwootaa yookaan liwutiikas, seera keessa deebii yookaan Book of Deuteronomy. Kitaaba shan bakka shanitti qoodame. Muusaa alayhi salaam kan kenname kitaaba isa Tawraat or Tawraah kitaaba jedhamutu kennameef. Muusaan afaan kam dubbata? Oromiffa moo Amaariffa? Moo Ingiliffa moo Aramaayik? Moo Araabiffa dubbachaa ture? Afaan Muusaa kam ture? Ummanni Muusaa afaan isaan dubbataa turan afaan Hibrootaa yookaan Hebrew language. Afaan Hibruu dubbachaa ture Muusaa fi ummanni Muusaadha. Kitaabni Muusaadhaaf kenname Tawraatis afaan inni dubbatuu fi ummanni inni dubbatu saniin kitaabni Tawraat jedhamu isaaf kenname. Har'a immoo kitaabni Tawraat jedhamu sun hin jiru. Hambaan kitaaba sanii immoo seera jedhamee jira. Seerri sun ammoo bakka shanitti qoodame. Seera uumamaa irraa jalqabaa. Seera uumamaa, liwootaa, keessa deebii, lakkoofsaa jedhamee bakka shanitti qoodame. Muusaan alayhi salaam kitaaba shanan kana hin barreessine. Namni kitaaba seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera liwootaa namni barreesse Muusaa miti. Eenyutu barreesse? Muusaadhaaf kan kenname Tawraat. Muusaan kan inni barsiiselleen Tawraati malee seera keessa deebii, seera uumamaa, seera lakkoofsaa kana hin barsiifne. Kuni qabatama ragaatiinis kitaaba shanan kana keessa hin jiru. Waadaa moofaa keessa jira. Ammas kitaabni Isaayyaas raajichaa or Azaayaa book kitaabni Azaayaa jedhamullee jira. Kitaabni Azaayaa jedhamu waadaa moofaa keessatti argama. Seera moototaa ka jedhutu jira. Hedduu of keessaa qaba. Kitaabni kun walumaa gala afaan kamiin barreeffame jalqaba? Afaan Hebraayistii yookaan afaan Hibruu isa jedhamudha. Waadaa moofaa. Kakuun haarawa keessa kan jiru ammoo kitaaba Iyyesuusiitii fi kitaaba Phaawulos or Saint Paul kan jedhamutu jira. Kitaabni Iyyesuusiif kenname waadaa haaraa keessatti kitaaba Injiil or Gospel jedhamudha. Iyyesuus alayhi salaam guutuma Galiiliyaa keessa deemuudhaan kitaaba maqaan isaa Injiil jedhamu yookaan Wangeela jedhamu barsiisaa ture. Ragaa kanaatiif Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irratti Iyyesuus Injiilin barsiisaa ture jedha. Kitaabni Iyyesuus barsiise maqaan isaa Gospel jedhama. Waadaa haaraa keessatti argama. Wangeelli Injiil ka isaa kenname Injiil kan inni barsiiselleen Injiil. Kan inni barsiise garuu Wangeela Maatiyos, Wangeela Maatiyos, Wangeela Maarqos, Wangeela Luqaasisii fi Wangeela Yohannisiitiinis.
yohannis eenyu luqaas eenyu maatiyos eenyu abbaan maatiyos yoo eenyunne aadam ilmi namaa guutuun abbaa qaba miti ilmi namaa guutuun abbaa qaba nabiyyoonni hundi isaaniitu abbaa qabanii gariin haadha qaban آدم عليه السلام أبلي هذا اللي انكبو آدم كأنتي آدم بيه الروال ممت آدم كبيه متي يسوع كريستوس كم مريمي the son of Mary the son of Mary Jesus is upon him the messenger of Allah and his servant peace be upon him يسوع كريستوس عليه السلام هات إسا مريم جرم مريم الرادلت يرو موتما هيروديس دلته غباس لوقاس يرو موتما هيروديس إن كان مو غباس لوقاس تي يرو موتما قرينيوس دلته جل إسات دلته بيتليم what the بيتليم جتون جت أفاني بروت ماريني بيت الله إسات دلته يسوس من ربي كيسات دلته جل غباس لمتو بايبلي كيس جل كم بايبلي دلو تيسا رت ولي تبو إنسان توارجمي جارسوم ما بربادة يجوا أرار سودا تو كمان جده يسوس يرو موتوما هيروديس على تيجت تو كمان ما جده بريسه وري وانجيل أفرام بريسان تو كمان ما جده بريس يرو كيرينيوسي كيس على تيجت كم تسري ها هيروديوسي كيرينيوسو توكو لوقاس توكو ماتيوس غبازا ماتيوس في لوقاس جري لچو يومارين دي بريسو تمچا فقل كلوس ارغا كتابه خنا لمان بريسني جچ كون جچ واقات يسوس يرو موتما لما دلچو دي دندا فكندف اني طاهر غلطو يرو ننا دي يرو يادي نمني توكو طاهر غلطو يرو يادي دلته دي بريس اني كا يرو درغي دلته دي بريس أنا كان كيف سرد يرو موتوما ياديكي قالوا تاهر غلطو خدلته يرو سرنا موتوما إنو تدرجي كم تسرد غافي أنا سنغافة ديبي سودا قبضن برزنتي شنتم أرجعشوا قبضن يوتي كات كوتا إتانو تدربودا كان أبو إندي سرين كمين no أنا درجي كيف سنلن كوني موتو تري غباسا باولو سودان لا bara saddeettami afurin dhalan gabaasni kun gabaasa sirri inni kaan dhufeeti namni biraa xaahir galato sirna dargii yaadi keessa dhalate maal Haile Sillaasee keessa dhalatee barreesse kamtu sirri yaadistu sirriidha kanaafuu yaadi keessa dhalate baaybiliin jecha waaqaati miti erga jecha waaqaa ta'ee yeroo Heroodis dhalatee Maatiyos erga barreesse inni yeroo Qereeniyoos dhalate jedhu dhugaa dubbate moo hin kijibe maal jettan dhugaa dubbate moo hin sobe kanaafuu kitaabni kun lamaan erga jecha rabbii ta'an waan Luqaas barreesse Maatiyos illeen waan wal fakkaatu barreessuu qaba Maatiyos yeroo Iyesuus yeroo mootuma Heroodis jedhamu keessa dhalate jedhe Luqaas illee maal jechuu qaba yeroo masan dhalate jedhee barreessuu qaba kanaafuu jarri lamaanuu walitti bu'anii manguddoo kiristaanaa keessa baaybilii walitti bu'e kana namni araarsuu danda'u jira